أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينك يا قالي خيستو ورا كورسيلي أونلاينا تليوتنا اللسان نور قرآن أكاديميتي ورا برجو بربادو ورا خرالي اتقال مويتني في أكاتان اتبالتان أدي سنين بهين سنيف إن شاء الله فيديو قبابا عن خيستي barattoota haaraa qaama duraan galmaa'in jechuudha. Galmaa'uudhaaf maal godhuu qabanii waan jiru isteeppiidhaan tarkaanfiidhaan inshaallah viidiyoon isin garsiisa. Akkasuma warri galmaa'ee jiru barnoota nuuf finnee isaan barannaa ittanii warri gaggaafattanii hedduu waan jirtaniif as keessatti naddeessinii baasa inshaallah. Qalbiidhaa fi qaamaan na jala deema inshaallah. Dura wanni isin gootan maali? Biroosara keessan bantan. Biroosara jechuun wanta itti waa barreessanii gaggaafatan kana jechuudha. Chrome fa'aa jira, Opera jira, Firefox jira, Microsoft Edge jira, kana jechuudha. Kanneen keessaa Operaadhaan fayyadamte yoo taate sirriitti isinii dalaguu dhabuu ni mala. Bareedaan kamii? Bareedaan Chrome jechuun kan iskiriin irratti agartan kana jechuudha. Walakkaa irra jiru kaneen kalara magariisatti godhe kana Chrome jechuun kana jechuudha. Kunis qajeeloo bareedaadha. Ammas kabiraa kamii bareedaan kanneen fayyadamuun tokko Chrome kana tokko ammoo Microsoft Edge jaaniin. Microsoft Edge jechuun isa kana jechuudha. Microsoft Edge isa kana jechuudha. Kana lameen keessaa tokko yoo bantan hedduu bareedaadha jechuudha. Edge'n banamaan Edge kanaan bana. Gisee wantan booda bakka banaa isaa san keessatti dheexanii barreessitanii jechuudha. Maal jettanii barreessitan? Tuujii Musaa .net kun akka gubbarra fidee jiru san jechuudha. .net gootanii barreessitan. Yookaan immoo karaa gabaabaadhaan liinkii as gubbaa isinii kaa'ee jiru viidiyoo kana gubbaa mata duree viidiyoo kanaa jala isinii kaa'eetiin jira. Achi gubbaa ol deebitanii achi tuquu ni dandeessanii jechuudha. Kanatti eega barreessitan booda ni seentanii jechuudha. Qaxxitaa hoggaa seentan fuula kanarra isin fida jechuudha. Kallattumaan fuula kanarra isin fida. Liinkichi gubbaa seegeetu hiixaniis tuujii Musaa.net kaja'u kanneen mata duree viidiyoo kanaa jala isinii kaa'ee jiru. Achiinis qaxxitaa seenuu ni dandeessan. Hoggaa seentan qaxxitaan as isin fida jechuudha. Fuula ammaa agartan kanarra isin fida. Fuula kanarra hoggaa dhuftan maal gootan? Sarara sadeen gama mirgaa mataarra jiru kanatu hiixanii jechuudha. Sarara sadeen gama mirgaa mataarra jiru kun kan itti mara kana. Sarara sadeen isaan hiixanii jechuun meenuudha. Sararri isaan achitu hiixan. Hoggaa achitu hiixan maal isinii bana? Meenuu kan isinii bana jechuudha. As keessaa kasadaffaarra jiru student registration kaja'u kana hiixanii jechuudha. Student registration kaja'u kasadaffaarra jiru kana hiixanii. Kasadaffaarra jiru kana student registration inni hiixan isinii bana jechuudha. Bakka barataan itti galmaa'u jechuudha. Asis hoggaa isinii bane hanga kana qofa guuttanii jechuudha. Hanga kana qofa guuttan bakka duwwaa isa tokkoffaa kanarratti wanni isin guuttan maali? First name maqaa keessan ka jalqabaa ja'a. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti isin garsiisuu deema waan ta'eef maal haa godhu? Marwaan godha. Natti aanu next gootan kajalaa gad dabartan kajalaat irratti last name jaa maqaa xumuraa maqaa abbaatii fi maqaa akaakoo waliin guuttanii jechuudha. Maqaa abbaatii fi maqaa akaakoo qofa guuttanis ni ta'a. Garuu nuti irra guddaa akka faranjootaa maqaa akaakoo bichaa waan hin fayyadamneef maqaa abbaatii fi akaakoo waliin guuttan bareedaadha jechuudha. Akkamiin godhaa? Abrahiim haa godhu. Ahmed haa godhu. Kana yoo guuttan booda kajalaatii gad dabartan. Username kaja'u irratti hiixan jechuudha. Username waan feetan godhachuu dandeessan. Garuu wanni isin beekuu qabdan banaan jidduu jiraachuu hin qabdu. Akkana godhee fakkeenyaaf banaa dhiisuu hin danda'u jechuudha. Anummaanuu qubeen xiyyoondii waliin maxxanuu qabdi jechuudha. Waliin maxxanuu qabdi qubeen xiyyoondii. Kanaan godha. Marwaan eetti haa ida'u. Kana username fayyaa kana hafeetiin godhachuu dandeessan jechuudha. Asitti ammoo iimeela keessan barreessitan iimeela keessan barreessitanii jechuudha. Iimeela keessan asitti barreessitanii jechuudha. Marwaan
@gmail.com email keessan barreessitanii jechuudha. Email keessan barreessitan khasirri jechuudha. Qubee tokko osoo hin ta'in warree barreessuu qabdan. Achi booda paaswoordii bakka jirutti paaswoordii godhattanii jechuudha. Paaswoordii piroofaayila keessan kan itti seentan godhattan tan irraanfannee godhachuu qabdan. Paaswoordiin teessan ta'e imeelaa osoo hin ta'in kophaa godhattanii jechuudha. Ammaan tana haariyaa. Okay, namaaf maal haa godhu isin agarsiisutti hin jira waan ta'eef. Okay. D abbaa afur. Paaswoordiin teessan yoo xiqqaatte abbaa 8 ta'uu qabdi. 8 yookaan 8 ol ta'uu qabdi. 8 gaditti paaswoordiin teessan fudhatama hin qabdu. Amma abbaa afur godheetiin jira. D duraa guddaan godhe D3. Egas booda hatti aanu maali? Okay, lakkoofsaan godhama. 8 8 afur waliigala abba 8 taate jechuudha. Asii olis diidoo hin danda'a yoo fedhe garuu ammaaf nagaya. Okay. San paaswoordii abbaa 8 gisee goone paaswoord confirmation kan yoo kana jalattis maal goona paaswoorduma as gubbaa goone san deebinee asittis goona jechuudha. Osoo qubee tokko waliin jijjiirre osoo hin dogongorre. Qubee duraa daa duraa guddaa goone daan duraa guddaadha. Egas booda daa xixiqqaa abba 3 goone. Akkuma achi gubbaa goone jechuudha. Okay, gisee kana finne booda waa hunda xumurree jechuudha maanta laal. Waa hunda xumurree jira. Bakka hangaluma khalaas. Achi booda register bakka jiru kana tu'inaa jechuudha. Register bakka jiru kana tu'inaa jechuudha. Tu'ineeti eeyna. Hanga nu galmeessu. Achi gubbaa deemu jira. Wallattoonni barsiisa achi gubbaa deemu jira. Hanga achi xumuree fuula kana hojjiisutti ni eeyna jechuudha. Gartee ammaan tana bakka tana siifinnaan save godhattaa jechuudha. Paaswoordii ta'e save godhattaa akkasii duraan kunne save bakka jiru kana tu'itaa jechuudha. Paaswoordiin ta'e waliidhaaf save sii taate jechuudha. Lama darra deebitee barreessutti hin dirqamtu jechuudha. Save san goonaa jechuudha. Okay. Achi booda maal goona? Okay. Amma asiin piroofaayila kee tolfachuu dandeessaa jechuudha. Tolfachuu dandeessa. Footootii rabbaasuu yoo feete bakka tana tu'ita. Footootii rabbaasuu yoo feete bakka tana tu'ita jechuudha. Okay, waan biraas sirreeffachuu barbaaddees as keessatti deemtee laaluu dandeessaa jechuudha. Meenuu bakka jiru kanaas tu'itee kada piroofaayila kee laaluu dandeessa. Piroofaayila kee piroofaayila kee gisee tu'itee maqaalee keetii fi wanta kee hunda deebitee sirreeffachuu ni dandeessaa jechuudha. Sirreeffachuu ni dandeessa. Fuula kana siifinnaan dhumee jira jechuudha. Wanti maqaa kee kana siifinnaan dhumee jira jechuudha. Okay. Achi booda nuti goonu maali? Okay. Gisee reejistirii takitti osoo hin tu'ine kana nuuf fide jechuudha. Ammaan tana enrolled koorsii ja'a. Koorsii ati keessatti hirmaattee meeqaa? Koorsii takka keessatti hin hirmaanne kana amma dura. Aktiif koorsii jedha. Koorsii amma barachuu jirtu jedhe. Completed koorsii xumurtee jirtu. Hundi 00 jechuudha takka keessatti waan hin hirmaatiniif. Amma maal goota koorsii keessatti hirmaachuuf fuuluma kanarraa osoo hin baane mataa gubbaa dheetaa jechuudha. Sarara 3 reefa tu'inne san meenuu sarara 3 san irra dheetaa jechuudha. Sarara 3 san tu'ita. Achi booda maal goota koorsis kajoo tu'ita jechuudha. Kalamaffaarra jiru san tu'ita jechuudha. Koorsis kajoo kalamaffaarra jiru tu'ita jechuudha. Kalamaffaarra jiru waggaa tu'ite koorsiilee gadhiifamtee jirtu hunda sii banaa jechuudha. Ammaaf koorsiin nuti asirra gadhiisnee jiru koorsii siiraa rasuulaa ta'etu tana hanga ammaatti nama 67tu barachuu jiraachuu keessatti hirmaatee koorsii tana. Amma warra galmaa'ee koorsii keessatti enroll hin godhin as gubbaa jiru hedduu jira jechuudha. Saniifuu warri salilleen asiin koorsii bakka jiru tu'itanii asiin enroll godhuu ni dandeessan jechuudha. Isii fuula kana dhuftan enroll course ta'etu san tu'inaa jechuudha. Jalaa enroll course ta'etu tu'inaa jechuudha. Koorsii tana keessatti hirmaachuu jechuudha. Barachuu. Enrollment successfully done ja'a. Sirriitti keessatti hirmaattee jirtaa siin ja'a. Fuula kana sii banaa jechuudha ammaan tana. Achi booda introduction waa'ee koorsii tanaa laaluu yoo feete waa'ee ibsa koorsii tanaa bakka gurraattii tanaa nu sii banaa jechuudha. As tu'itee waa'ee koorsii tanaa introduction isaa dhaggeeffachuu dandeessaa jechuudha. Daqiiqa 5 dhaggeeffachuu dandeessaa. Yoo feetes kallattumaan barumsa kee eegaluu dandeessa. Yoo feetes asiin waa'ee koorsii tanaa barreeffamas dubbisuu ni dandeessa. Show more bakka jiru kana tu'itee gadi fageenyaan dubbisuu ni dandeessaa jechuudha. Waa'ee koorsii tanaa ibsa sii godha. Achi booda ammoo kallattumaan barumsa kee eegaluu barbaadde kunuuti start learning gootaa jechuudha. Start learning hojii kana tu'ita jechuudha. Hanga ammaa leessan 2 fi madaallii takka gadhiifame torbanitti hojii leessanni haariini 3tu gadhiifamaa jechuudha. Rabbi fedhe August 2 irraa eegalee 4 irraa eegalee jechuudha inshallah. Start learning bakka jiru kana tu'ita jechuudha. Okay, start learning jechuun maali?
barachuu eegaluu jechuudha. Ni beektan gaarra guddaan warran beeknee fi himee achi booda gizeessuutti inni eeyidaa jechuudha bakka tanaan gabaluu shir bakka jiru kana sii banaa jechuudha viidiyoo onoleessana duraa sii banee siiraa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam maaltu adda godhaa itti mata dureen duraa mallattoo pilee kana mallattoo pilee walakkaa irra jiru kana tuuqee pilee gootaa jechuudha. Ni dhaggeeffattaa. Okay, deeqaa 20 guututti dhaggeeffatteeti xumurtaa jechuudha. Dhiifama gaafoni khajal qabaa waan ta'eef sagaleen xiqqashoo xiraatii adda namaa hin bahu qulqullina illee hedduun qabu khajal qabaa waan ta'eef gaanis akkuma introductionaa jeetiin kanumaan dura waraabee jiru wanta godhe amma booda immoo sagalee qulqulluudhaan waraabama. Ammallee bakka viidiyoo kana namni hedduutu xiqqashoo yaada kennachuu jira. Viidiyoon dafee nuun banuu shiri ja'a jaanii namni turkiin dadhabaa fa'aa hedduu ni dararamee ta'a. Sadiif amma booda audiyoottiin isinirraa jijjiiraa jechuudha. Leessanoota amma booda audiyoon isinii godha. Audiyoon laaftuudha. Dawloo godhachuuf illee isiniif qallaaliidha jechuudha. Okay, kana bantee dhaggeeffattee gisee xumurtee booda maal goota jala kanarra dheexa. Osoo neekist hin goone jalarra dheexa. Markaas kompiiliit kajoo kana tuuxaa jechuudha. Markaas kompiiliit kajoo tuuxaa jechuudha. Leessana kana xumureetiin jira. Raayititti naa dheeyattan. Amma 0% kompiiliit akka itti laas 33% kompiiliit gootee jirtaa jechuudha. Akkasii ta'e markaas kompiiliit gisee bakki tun idaa deemtee jechuudha parsantiin. Waan gadhiifame keessaa hangam akka xumurtee jirtaa. Asis agarsiisaa jechuudha. Egaa markaas kompiiliit gootee fuula kana sii bane booda neekistii achi booda tuuxaa jechuudha. Neekistii tuuxa achi booda. Achi booda neekistii kajoo tuuxaa jechuudha. Neekistii gootee leessanatti aanus si dabarsa kallattumaan. Leessanatti aanus si dabarsa. Siif banee leessanatti aanuun gabanuu ni eeda. Waggaa siif banee akkuma kaanii kanaas guututti pilee gootee dhaggeeffattee fixxaa jechuudha. Dhaggeeffattee eega xumurtee booda gaafiileen itti aantu leessana kana keessaa baatee waan taateef leessana kana dura xumuruu qabda jechuudha osoo hin dabarree. Leessana kana eega xumurtee booda maal goota neekist osoo hin goone markaas kompiiliit gootaa jechuudha. Gisee xumurtee as jala tuuxaa jechuudha. Gisee as tuuxee parsantiin tun ni idaati. As jala tuuxaa markaas kompiiliit kajoo kana tuuxaa jechuudha. Leessana kanaas xumureetiin jira jechuudha keetii. Waggaachi tuuxee shoof parsantiin amma wantoota gadhiifame keessaa parsantii 67 xumurtee jirta jechuudha. Achi booda gisee fuula kana siif booda maal goota neekistii achi booda tuuxaa jechuudha. Neekist kajoo achi booda tuuxaa jechuudha. Okay. Neekist kajoo tuuxaa. Achi booda kuwiizii si dabarsaa jechuudha. Madaallii gaafii si dabarsaa. Gaafii 5 gadhiisee jechuudha. Ammallee sana lameeniif gaafii 5 qofaatu jira. Gaafii 5 deeqaa 10 qabda. Akka gaafii eegalteen deeqaan 10 gallakkaa'u eegaltii. Deeqaa 10 osoo hin xumuramne gaafii 5 fixuu qabda jechuudhaati. Start kuwiiz goota achi booda gaa asiin tuquugaa maaliif gaafii isinii bana waan ta'eef achi booda ni beektan jechuudha. Start kuwiiz achumaan itti fufta bifa kanaan deemti jechuudha. Barnoonni keenya bifa kanaan deemaa jechuudha inshaallah. Wanni hariinni asii achiin jirtu hanga nu haalaasaan garuu waan laafaa dhaqa callutti amma dura gaa hara kanaan waan hin baratiniif xiqqashoo isin ulfaachuu mala malee waan hedduu laafaadha jechuudha. Kana fakkaata. Xumurree jechuudha ammaan tan inshaallah bifa kanaan deemaa jechuudha. Ammoo nama duraan keessa jiru yoo ta'e maal godha nama duraan keessa jiru yoo ta'e nama duraan jechuun galmaa'ee jiru. Hamma haarii galmaa'uu isan feesisne yoo ta'e duraan galmaa'ee jiru haarii galmaa'uu isan feesisne haa ta'u yoo ta'e wanni inni godhu dila kana karaa dheeraa kana ni hundeemu. Duraan galmaa'ee jira waan ta'eef paaswoorduma isaatti duraan isan beekuu qabaa jechuudha. Amma loogaat godheetiin isin garsiisa akka nama amma galmaa'uutitti seenee isin garsiisaa jechuudha. Okay. Loogaat. Kana oguu isinii fidanii hiitan xiqqoo roobootii akka hin taane mirkaneessuudhaaf xiqqoo nu eegii isin ja'a ni hiitaa jechuudha. Ifiif sii bana. Okay, loogaat. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Okay, nama duraan galmaa'ee jiru ammoo paaswoordii fi wanta isaa keessatti hin dhiifatin yoo taate akkam gootanii sarara sadeen gubbaa san tuuxan. Achi booda koorsis kaa'etti tuuxan. Koorsis ta'etti tuuxan. Yoo fedhanis daashboordi fayyadamuu tuquu ni dandeessanii ammoo koorsis kaa'etti tuuxanii achi booda enrool koorsii jettaan. Koorsii keessa hirmaachuu bakka tana isin fidaa jechuudha. Yoo wanti keessan duraanuu keessa seenee keessatti dhiifamee jiraate paaswoordii fi wanti yuuzarneemni keessan asuma isin gaafa tokkottituma koorsii isin naqee start learning isinii fidaa jechuudha. Ammaan kana garuu galmootanii jirtan garuu immoo
paaswordii fi wanta keessatti hin dhiisne. Paaswordii fi imeelli kee takka giseen paaswordii fi yuuzarneem takka imeelli kee takka giseen akka keessa sii taa'u yoo feete bakka tana gisee dhuftee dura raayitii bakka tana dha'uu qabda laal. Bakka tana irratti raayitii dha'uu qabda. Keep me signed in. Bakka jiru kana irratti bakka raayitii dha'uu qabda jechuudha. Achi booda paaswordii fi wanta kee ittiin hiixa. Achi booda saayiniin goota jechuudha. Kana goonaan qaxxitaa sumaa seenaa jechuudha. Yoo nama duraan galmaa'e taate. Nama haarii yoo taate garuu riijistar bakka jiru kana tuquu qabda. Nama haarii yoo taate nama amma dura maqaalee bakka reefu buunne sanitti hin guutii yoo taate riijistar ka jiru jalaa kana tuquu qabda jechuudha. Nama haarii kaan immoo ka duraan seenee jiru hamma deebi'ee wanta ka duraan galmaa'ee jiru waan san hunda guutee success ta'eefii jiru yoo ta'e as dhuftaa jechuudha. Yuuzarneema fi reefu maaliin godhadhe? Yuuzarneema fi reefu maaliin godhadhe? Okay. Marwaan akkanaan godhe. Paaswordii ammoo D guddaa DD abba 3 abba 4 akkasiin godhe. Achi booda keep me signed in tana raayitii irra dha'uu irraanfachuu hin qabnu akka tana. Raayitiin irra jiraachuu qabdi. Raayitii garuu jiraatte amma booda paaswordii nu gaafatu jechuudha. Raayitii irra hin jiraanne nu gaafachuu mala. Amma booda nu gaafatu raayitii irra keenyan. Achi booda saayiniin goonaa jechuudha. Saayiniin keenya to'inaa jechuudha. Maqee jira jechuudha. Achi booda olii koorsii teenya continue learning tokko enroll bakka tana to'inaa jechuudha. Enroll koorsii itti yookaan continue learning itti yookaan immoo start learning itti bakka tana to'inaa itti fufuu qofaa jechuudha. Tanagaa inshallah wanti biraa jiraatte gaafii gaafachuu ni dandeessan jazaakumullah. Bakka tana seef bakka itti bakka gubbarra fiddeessan tuquu qabdanii akkas inshallah. Jazaakumullah khairan. Ahsanallahu ilaykum. Jarraa gaarii.